Makaba kanilma kanafura kulkullu sadawwa katokko amen. Maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattanis kan isin jaallatu sanbata guddaa guyyaa har'aa mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC qaamaan kan argamtan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin sagantaa kana kan hordoftanu akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo nageessan waaqayyo keenya uumaan keenya tikseen keenya utuu nuyi jechaan ittiin himin fedhii laphee keenya beekee kan nu deebisu kan nu eegu jalqabaa ammammaatti kan nu eege galanni isaaf haa ta'u. Akkasuma mana kana keessatti qulqulluu taabota isaa duratti kan walitti nu qabee ganama kanaan akka sagalateeffannu nu taasise kana namni hundumtuu hin argatu nama waaqayyo eeyyameef duwwaat argata. Sababa baay'eedhaan namni mana waaqayyo irraa fagaachuu danda'a. Keessumaa guyyaa har'aa Washington DC, Virginia, Maryland, Snow cimaa jiru, cabbii roobaa jiru kana keessa natti qorree utuu hin jedhin konkolaataan koo sinoodhaan qabamee jira utuu hin jedhin sababa waan himatin jaalala Kiristoos irraa maaltu addaan na baasaa? Bokkaadha moo lolaadha moo qorra moo ooyina moo beeluudha moo godaanuudha moo maaltu jaalala Kiristoos irraa addaan na baasaa? Akkuma jedhe qulqulluun Phaawulos isinillee guyyaa har'aa wanti ta'e haa ta'u malee inafnu jettanii mana keessanii gaatanii baatanii dhuftanii eebba kana fakkaatu sirna qulqulleessaa kana achumaanis qurbaana kana fudhannee as geenye waaqaaf galanne haa ta'u. Kun waan guddaadha jechuudha. Egaa guyyaa har'aa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38 irratti akka jecha keetii naaf ta'u kan jette giiftii keenya maaramiin waa'ee kanaa kaasnee irratti daqiiqaa muraasaaf iyyuu waan waaqayyo nu gorfatu waan waaqayyo nutti himatu dhaggeeffannaa jechuudha. Kan barsiisu waaqayyoodha, kan nu gorsu waaqayyoodha. Namni iddoo kana dhaabbatee jecha waaqayyoo sana dabarsa. Gati kanaa namni iddoo kana dhaabbatee jecha waaqayyo ala dabarsu namicha sabeettan sana utuu hin ta'in waaqayyo sanutti dubbatu sana dhaggeeffannaa jechuudha. Gati kanaa guyyaa har'aa karaa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 jalqabeetu dubbifamee akkuma sila argine giiftiin keenya Maariyaam Elsaabeexi wajjin haasaa isheen harka fuuchaa isheen taasisaa turteef galata waaqayyoo isheen galchaa turte sana wangeela irratti sila ala dubbifamu arginee jirra. Giiftiin keenya Maaramiin gara Elsaabeex utuu hin dhufiniin dura misraachoo tokko dhageesseetu isa booda ariifannaadhaan gara firasee gara Elsaabeex haadha manaa Zakkaariyaas dhufte. Angafa gatii taatuuf Elsaabeexin giiftiin keenya Maariyaamiin waan waaqayyo seedhaa taasise, waan waaqayyo seerratti hojjete, waan ergama waaqayyo qulqulluu Gabriel iseetti hime iseeni wanta qulqulluun Gabriel ittime sana eega dhageesse gurra seetiin dhageesse shakkii yookaan beekumsa seen qabdu sana lafti sanyii malee dubartiinis dhiira malee firee godhachuu hin dandeessu sa jedhu sanas immoo nammillee yoo kana gaafate maal jettee akka deebistuu fi ergamicharraa isa waaqa biraa ergamee dhufe sana qulqulluu Gabrieliin gaafannaan kuni hojii waaqayyooti kan ati dubartoota keessaa adda kan taateedha. Fireen gadameessa keetiis kan eebbisameedha ittiin jedhee ittime jechuudha. Kun divine intervention isa jennuudha jechuudha. Isa waaqayyo gidduu galee hojjetu beekumsa namaatii ol isa ta'e jechuudha. Ilaalcha namaatii ol isa ta'e waaqayyo akka hojjechuu danda'u gifti keenya Maaramiin qulqulluu Gabriel irraa hubatte. Qulqulluu Gabrielis isee hubachiise. Isa kanaaf nuyi hundumti keenya
jireenya keenya keessatti beekumsa keenya irratti akka hin hirkanne beekumsi nama barbaachisa. Qaroomuun nama barbaachisa. Waa baruun nama barbaachisa. Garuu isa duwwaadha jennee isatti qabnee akka ciccinee itti nafne namni beekumsa isaa duwwaatti hirkatee akka hin hafne beekumsatti namni hirkatee beekumsi barbaachisaadha. Mala jireenyaa namaa kenna. Addunyaa namatti agarsiisa. Qaroomina ifa sammuuti. Beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u immoo beekumsi kan waaqaatii jenna. Wanti waaqni hin beekne jira? Hin jiru. Gati kanaatiif nuyi waan beeknu sana waan itti baranne, waan yeroo itti gubne, waan qayyabanne, waan xurootti gizee keenya yeroo keenyatti kenninee hubanne sanayyuu hubanneerraa jenna. Garuu hubannaan isa duwwaa miti jechuudha. Hubannaan isarra hin fagaata jechuudha. Garuu nuyi sammuun keenya amma danda'e sana duwwaa beeka jechuudha. Amma beekuu dandeenya sana yeroo sanatti isuma duwwaa beeknaa jechuudha. Gati kanaatiif namoonni beekumsa qabna ala jennu beekumsa keetti amma dhumaatti akka hirkanne waaqatti akka hirkattu beekumsi kee kun waaqarra adda akkasin baasne eenyuyyuu beekumsa isaatti hirkatee waaqa isaa akka hin irraanfanne Waaqayyo nu ajaja jechuudha. Kanaaf ala mana Waaqayyoo dhufnu hundumti keenya akka tajaajilaatti akka barataatti dhufna mana Waaqayyoo. Maal Waaqayyo nu barsiisan rammoo maal nutti ma'arrammoo jenneetu hundumti keenya akka ijoollee sammuu isaanii qaroomee waa barachuudhaaf waa furachuudhaaf barbaaddu mana isaa gaafa dhufnu Waaqayyo har'a maal nu barsiisaa jenna jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa Waaqayyo haaraadha jedha. Ganama yeroo hundumaa Waaqayyo haaraadha. Nama ajaa'iba waan dinqii hojjeta jechuusaati. Waaqayyo waan dinqii taasisa. Yeroo isaatti Waaqayyo waan raajii taasisuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqni keenya barii yeroo hundumaatti waan gaarii hojjechuu waan haaraa uumuu kan danda'udha. Inni waan haaraa kan uumu isa hin uumamne irraa bakka hin jirre irraa fidee uuma. Namni yoo waan haaraa waa tokko in uume jedhama. Inuume kan jedhamu kan nama isa uumame irraa walitti qindeessee walitti fideetu waan tokko taasisa. Gati kanaatiif isa Waaqayyo bakka hin jirre irraa gara jiraanyaatti, gara mul'atutti, gara qabatamutti isa fidee kanarraa namni immoo isa kaanuma. Gaafa kun sii kennamu, beekumsa sii kennamu, beekumsa keessan irratti hin hirkatini. Ani nama Waaqayyooti ala jettu wanti Waaqayyoon jedhe anaaf haa ta'u jedhiiti amanii fudhadhu kana gifti keenya irraa baranna jechuudha. Guyyaan irraa barumsi mata dureen isaa yaa Waaqayyo akkati jette innati jette naaf haa ta'u jechuudha. Inni kun hubannoo guddaa giftii keenya maaramii irraa haadha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irraa barannu. Ergamicha eega gaafatte booda akkaataan dhaloota Iyesuus Kiristoos maal akka fakkaatu eegattime booda inni mootii moototaa gooftaa gooftotaa akka ta'u inni qulqulluu sana daddaarraa kan waaqarraa dhufee gadameessa see keessa bulee nama ta'ee nama fayyisu akka ta'e eega ibsee fi booda Yukunanni bakamatti beelanni akkuma naan jette naaf haa ta'u akka jecha keetii naaf haa ta'u ittiin jette giftiin keenya maarame. Akka jecha keetii naaf haa ta'u kana jechuun ala baay'ee nu rakkisan. Akkan jedheen maaliif ta'uu didee jenneetu ala baay'ee sammuuf dhiphisna. Akkan jedhe akka yaada kootii maaliif naa guutuu didee jenneetu ala baay'ee namoonni tokko irrayyuu ce'anii waan an yaade naa ta'uu didee waan an karoorfadhe iddoo naa ga'uu dide jedhanii kan lubbuu isaanii baasan meeqan jiru. Kan dhiphinatti of gatan meeqan jiru. Kan dhukkubsatanii sireerra ciisan meeqan jiru. Kan karaarra kophaa isaanii haasa adeeman meeqatu jiru. Jireenyi isaanii binyaansaa keessaa ba'ee dhumee tadhaa'ee maaliif akka jiraatan karoorri jiraachuun isaanii maaliif akka ta'e kan itti mul'achuu dadhabe namoota baay'ee jira. Kanaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos garaa giftii keenya maaramii kana kan nu barsiisu waan ati jette haa ta'u yaa Waaqayyo akka jennuuf karoorfachuu dandeessa jireenya keetiif. Akka beekumsa keetiitti akka bajata keetiitti karoora kaawwachuu dandeessa.
guyyaa akkanaa kanan godhaa guyyaa akkanaa kanan godha jechuu dandeessa. Garuu immoo waaqayyoodhaaf uumaa keetiif immoo oddoo dhiisiif yoo waaqni jedhe isa akkuma maatiin keenya jedhan. Maatiin keenya abaabilee akaakileen keenya wangeelli akkanatti itti dubbifamee itti himamee dubbisanii baratanii luboota argatanii irraa baratanii miti. Jireenyuma isaanii sanarraa ilaameedhaan kan itti himameerraa kisoomina eenyummaa isaanii akka maatii akka saba waaqayyootti irraa maddu sanarraa waaqni kenneef sanarraa waan hundumaa waaqaaf dabarsanii kennu. Waggaa har'aa yoo Rabbi jedhe kanan godhaa jedhu. Waggaa dhufu yoo Rabbi jedhe kanan taasisaa jedhu. Waaqayyoon dursu jechuudha jireenya isaanii. Inni kun jireenya amma dhaloota jiru kana keessatti hin jiru. Kanan godhaa duwwaa jedhu dhaloonni amma dhufan. Generationiin amma dhufu obsee kitaaba qulqulluu kanallee dubbisuu hin danda'u. Obsee qaddaasee dhaabbatee qaddasiisee sirna qulqulleessaa galata galshee as ba'ee waaqayyo fuuldurallee dhaabbatee galateeffachuudhaaf waan isa qabu waan baay'ee jira jechuudha. Ijoollummaadhaan karaa ijoollee keenyatti yoo agarsiisne bara dulloomuu isaaniitti immoo irkoo ta'aaf jechuudha. Karaan amantii, karaan waaqayyoon ittiin beekan, karaan waaqatti ittiin siqan. Ala kophaa ta'uun itti dhaga'amu waaqni na wajjin jira jedhanii akka abdii godhatan. Haadhaaf abbaa isaanii irraa gaafa barumsaafis haa ta'u hojiidhaafis bakka tokko deemanu maal kophaa koon jira jedhanii akka abdiin kunne akka furri isaanii hin dadhabne akka qaamni isaanii bitaaf mirga ilaalee nama dhabee kophaa ta'umsitti dhaga'amee hojii hojjechuu qaban. Akkaataa dandeetti isaaniitti akka hojiirra hin oolle humni isaanii akka jalaa hin dadhabne waaqayyo na wajjin jira akka fedhii isaatti hojjedhaa akka isaan jedhanu ijoollee keenyas barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walillee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Anumtinnas dhaabbadhee barsiisu kun qormaanni tokko ala natti dhufu akka namaatti karaa keessaa miliqee ba'uun dadhabu. Alan ilaalu isin keessaa namni na jajjabeessu waaqayyo isinirra taa'ee haasa'ee lubaa kun akkana ala jedhu kara keessanii waaqayyo anatti himaa jechuudha. Waaqayyo karaa inni namatti himu karaa baay'ee qaba. Karaa beeknu duwwaa miti. Karaa hin beekneenis waaqayyo nu barsiisa. Galanni isaaf haa ta'u. Akka karoora keetiitti naaf haa ta'u. Yaa waaqayyo akka fedhii keetiitti naaf haa ta'u. Jennee lapheen keenya gara waaqayyootti agartuun keenya gara waaqayyootti akka ol kaatu. Harki keenya waaqa keenya duratti akka diriirfamu. Kennaasaa fudhachuudhaaf, kennaasaa simachuudhaaf harka keenya akkasatti bal'isnu jireenya keenya keessatti yaa waaqayyo innati jette haa ta'u jechuun akka giiftii keenya maaramii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif kana jette giiftiin keenya maaramii nama ajaa'ibsiisa. Kisoominni see haadha nugusaa mootii taataa inni sirraa dhalatu qulqulluu sadan keessaa isa tokko jedhamee alatti himamu angarbittii isaatii jettee of gadi qabde. Kunoo angarbittii isaatii an tajaajiltuu isaatii jette giiftiin maaramii. Allubaa alan jedhamu akkamii anoo lubaa sinirraa adda jedhee yoon of tuulu ta'e inni paaphaasi ta'e ummata isaa tajaajiluuf halkanii guyyaa ummata tajaajiluudhaaf ummata koorraa karaa afuurawwaa beeluu waan tokko akka isatti hin dhufne dhiphinni akka tokko isatti hin dhufne jedhee akka tiksee gaarii ummata isaa eegu yoo ta'uu dhabaate faarfattoonni akkasuma kennaa qabaniin waaqayyoon faarfachuu kana hoo sagalee waaqan naa kenne dhaabbadhee sumanni naa kenneen isa galateeffachuun dadhabaa yoo jechuu dhabaatan yoo inni kennaa kennus waaqayyo sanaa kenneerraa kurnoorraan iyyuu kudhanirraan iyyuu harka tokko kennaa jira dhibbarraan harka kudhan kennaa jira jedhee yoo kennuu dhabaate qeesii kana nyaachuudhaafi diyaaqonii kana nyaachuudhaafi abaluun nyaachuudhaafi jedhee yoo harka isaa qusata ta'ee kenna waaqayyoon gubbaadhaa kennu sana balbala isaa ofitti cufaa jira jechuudha. Innas dhaabbatee lallabus inni qiddaasee walgallee qaddasnus yoo jiraanne hundumti keenya waaqayyo akka jedhetti isa tajaajilla jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Nuyi mataan keenya
eenyummaadhuma keenya gaafa ilaallu ofitti murteessina jenna, ofitti murteessuun mirga qabna jenna. Maaliif? Bilisaan gatii uumamneef, sammuu bilisaa Waaqayyo gatii nuu kenneef malee nuyi uumama isaati. Waaqatu nu uume hunda keenya. Gatii kanaaf fedhii isaa inni nurratti akka hojjetu lapheen keenya isaaf qophaa'uu barbaachisa jechuudha. Nu uume eeyyama keenya immoo Waaqayyo gaafata. Balbala keenya dura dhaabbata. An kunoo balbala keessan fuuldura dhaabbadheetaniin balbala tumaa jira nuun jedha. Yoo naa bantanii gara keessanitti hin galaan jedha. Yoo balbala tumuu koo dhageessanii isan balbala anna'aa jiru kana yoo dhageeffattan, yoo naa bantan am gara mana keessanitti, gara laphee keessanitti, gara jireenya keessanitti hin galaan jedha. Banuuf dhiisuun garuu kan keessanii akka eeyyama kootiitti akka bultan, akka fedhii koo raawwattan, akka seeraaf abboommii kootiitti akka deemtanuuf balbala keessan fedhii keessaniin naa banaa jedha Waaqayyo. Ala Waaqayyo nu wajjiniin ta'u wanti dadhabnu hin jiru. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoof wanti dadhabamu jira? Hin jiru. Jireenya keenya keessatti tokko tokkoon keenya kan namatti simannu, kan namatti hin himanne waan baay'ee qabaachuu dandeenya ta'a. Inni balbala keenya irra dhaabbata, inni nu uume, inni hunda gochuu danda'u. Inni muummee ministeeraa miti, inni pireezidaantii biyyaa miti, inni niwukilar saayintistii miti. Hundaa ol kan ta'e humna inni qabu gooftaan uumaan samiif lafa kana. Uumaan uumama hunda balbala keenya irra dhaabbatee balbala laphee keenyaa dha'aa jechuudha. Maal garraamummaan akkana? Laphee sanayyuu kan uume isa. Balbala cufamee jiru, foddaa cufamee jiru gidduutti argamee nagaan isiniif haa ta'u barattoota isaatiin kan jedhe isa. Garuu mana keenya fedhii keenya malee gara laphee keenyatti akka hin galle nu agarsiisuudhaaf, waan Waaqayyoon jedhe hojjechuudhaaf isa mana keenyatti affeeruu qabna jechuudha. Namoonni meeqa isa affeerree jirra? Namoonni kee meeqa isaa wajjin nyaachaa, isaa wajjin dhugaa jirra? Namoonni keenya, namoonni meeqa jireenyi keenya mana keessatti namni na argaa nan arguu jennee nama dhoksina, inni na argaa nan arguu jennee namoonni keenya nama meeqatu cubburraa of qusata, waan badiirraa of qusata. Namni Waaqaa jechuun ala nama argu duwwaa nama Waaqaa isa ta'u utuu hin ta'in, namni na argee nan argine utuu hin ta'in, akka qulqulluu Yoosef an Waaqa fuulduratti cubbuu hin hojjedhu isa jedhu. Namni jiru anaaf si duwwaa jira. Maal ta'amee kottu waa'ee foonii koo na gammachiisa laseen jettu lakkii Waaqa fuulduratti cubbuu hin hojjedhu. Hin jennaa nuyi. Boddoo deemnu bakka hojii keenyaatti bakka itti ramadamnee adaraa nutti kennametti, adaraa sabaa, adaraa uummataa, adaraa biyyaa ala nutti kennamu. Kaampaaniin adaraa ala nutti kennu. Bakka hojii keenyaattis akki waan naan eeyyamamnee hin hojjedhu. Waaqayyo na argaa. Supervaayizarii koo dura Waaqayyo na argaa. Kana hojjedhu jedhame inni kun immoo anatti hin kennamne, waan natti kenname sanan hojjedha. Waan natti hin kennamne sana immoo waan nan laallate keessa hin galu. Kana Waaqis namni inni adaraa natti kennes waan natti kenne sanaan nama daalee na gaafataati itti hin galu ala jennu itti amanamummaa sana agarsiisa jechuudha. Nama gatii taaneef waan hundumaa hojjechuu hin dandeenya jennu akka dandeettiitti malee namni Waaqa miti. Waaqa duwwaatu waan hunda gochuu danda'a. Namni humna hin qabu. Iddoo hundumaatti yeroo tokkos argamuu hin danda'u. Waan hunda namni beekas immoo jechuus hin danda'u. Namni waanuma muraasa beeka jechuudha. Doktoroonni keenya, profeesoroonni keenya profeshinii tokkoon iyyuu specialize godhu. Inni waa'ee urjii samiirraa beeku, waa'ee qurxummii galaana keessaa beekuu hin danda'u. Garuu lammanuu profeesarii jedhamuu danda'a. Inni waa'ee nagaa beeladaa beeku, nagaa namaa beekuu hin danda'u. Lammanuu dooktar profeesars jedhamuus hin danda'u. Waan kallattii ittiin baratan, waan tokko sanaan deemanii amma dhumaatti qorannoo godhanii beekumsa fooyya'aa
gaaffii haaraa hawaasa keessatti kaka'u sana qabatanii deebii haaraa hojjetanii yeroo jireenya isaanii sana keessatti irratti qorachaa deemuu jechuudha. Akka isaan ittiin qorannoo sana gaggeessanuu fi maqaan suniif taayitiliin sun kennamaaf. Kana jechuun dooktara gati ta'eef waan hundumaa, profeesara gati ta'eef waan hundumaa beekaa miti jechuudha. Amma kan giiftii keenyaa maaramii haadha gooftaa jedhamtee utuu jirtu angarbittii isaa jette. Kisoominni akkanaa eessuma argama. Kan nama ajaa'ibu ilmi isaa Yesuus Kiristoosis immoo abbaa isaatii wajjin hunda dursee kan ture. Hundumaas dabarsee kan jiraatu yogguu ta'u immoo fooniin nama ta'uusaa inni immoo gadi of qabee amma fannoo irratti fannifamutti ajajaaf of qopheesse jechuudha. Inni kun ba'aa keenya baattatee fannoo tol ba'uusaa sana agarsiisa jechuudha. Ba'aan keenya hundumtuu, cubbuun keenya hundumtuu, cubbuun ijoollee Addaam hundumtuu isarratti akka ta'e. Fannoon kun ba'aa cubbuu keenyaa Addaamii kaasee amma isaatti kan ture san gara fuulduraattis kan jirruudhaaf kan nu gatii nu kaffalame sana jechuudha. Gatii kanaatiif inni fannoo irratti nu fannifame sun akka fedhii isaatti akka bullu, akka jecha isaatti akka deddeebinuuf duraan dursee Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob, abaabilee jara kitaaba qulqulluu keessatti namoota Waaqayyoo jedhamanii barreeffaman sana. Namoonni Waaqayyoo jara kitaaba qulqulluu keessatti barreeffaman duwwaa miti. Garuu amma yeroo sanatti barreeffamee jira. Ammallee jarri jirtan waan gaarii Waaqayyo akka inni isin irratti hojjetu fedhii kan qabdan hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyo ammas hojjechaa jira. Hafuurri Waaqayyo ammas hojjechaa jira. Gatii kana hafuura Waaqayyo kana keessatti nuyis yaa Waaqayyo akka fedhii kee nuuf ta'u jechuu barachuun giiftii keenya maaramii irraa kan arginudha jechuudha. Giiftiin keenya maaramiin ji'a kana eega seenee dhalattee booda mana Waaqayyootti kennamuusee amaanaa galshaa mana Waaqayyootti galuusee yeroo itti yaadannudha. Yeroon kun mana Waaqayyoo keessa jiraachuun immoo gaarii gatii ta'eedhaaf jechuudha. Masarraa mootummaa bakka kabaja qabu bakka adda addaa keessa jiraachuurraa jedhe qulqulluun Daawit mana Waaqayyoo keessatti gatamee jiraachuun wayyaa darbatamee jiraachuun wayyaa jedhe. Mana Waaqayyoo keessatti yeroo yeroodhaan cubbuu keenya yaadannee dhiifama Waaqayyoo kan itti argannu gatii ta'eedhaaf. Yeroo gaddinu kan itti jajjabaannu gatii ta'eedhaaf. Yeroo gammannu galata isaaf kan dhiyeessinu gatii ta'eedhaaf manni Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessatti jiraachuun nuuf baay'ee isa gaariidha. Giiftiin keenya maaramiin kanafaa kan baratte mana Waaqayyoo keessatti jiraatteetu jechuudha. Mana Waaqayyoo kana keessa jiraatteetu ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu deesse. Kisoominaan gadi of qabuudhaan ani koo haadha isaati jettee utuu of hin tuulin jechuudha. Har'a first lady yoo jedhamanii dubartoonni yookaan haati manaa pireezidaantotaa, haati manaa muummee ministeerota addunyaarra jiranullee uffannaan isaanii adda, nyaati isaanii adda, adeemsi isaanii adda, ulfinni isaanii adda. Kan giiftii keenyaa maaramii garuu akka kanan turre. Amma dhumaatti gad of qabdeetu ayyaana seerra jiru ayyaana qulqulluu sana isa giiftiin Elsaabeet galateeffatte ati ayyaana qabeettiidhaan ittiin jette namni ayyaanni Waaqayyoo irra bule samma bakka barakana walarrabsu ba'ee walarrabsu Waaqatu hafuura natti mul'ise akkana ta'e jedhee isa walarrabsu kana utuu hin ta'in hafuurri Waaqayyoo kan irra bule akka hafuurri Waaqayyoo irra bule sanaan kisoomina isaa kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun immoo Waaqa irraa nama argine ayyaanni Waaqayyoo akkallee irra jiru kan ittiin hubannudha jechuudha. Maatiin keenya jarriin baranne jarri duraanillee nama akkuma kanaan ilaalanii namni kun simboo qaba, namni kun hafuura gaarii qaba, namni kun hafuura hamaa qaba jedhanii addaan baasanii kan ilaalanu qabu. Maaliif keessi isaanii tasgabba'aa gadi ta'edha. Keessi isaanii uumamni isaanii uumaa isaaniitii wajjinis uumamaa wajjinis tasgabba'anii kan jiraatan gadi ta'edha. Keessi isaanii hin jeeqamne gadi ta'edha. Amma yeroo ammaa waan baay'een nu jeeqa.
sammuu keenya kan nu jeequ sooshaal miidiyaan nu jeeqa wanti nuyi miidiyaa adda addaatiin dhageenyu sammuu keenya jeeqa biilii kana kaffaluudhaaf hojii tokkorraa baanee hojii tokkotti deemuu fiiguu nasi achi jechuun waan baay'ee nu jeeqa waa'ee maatii jira waa'ee barumsaa jira waa'ee guddina hojii jira waan adda addaa jira nu jeeqanni kun hundumtu jechuudha. Isa kana keessatti namoonni yaa Waaqayyo waan ati jette jireenya kootti ata'uu jedhanu jira qalbeeffata hundumtu kanan jedhu inni kaan kalateeffataan maaloo dhabaa jedhu utuu isa kan biraa argachuudhaaf harka isaa diriirsu isa harki isaa keessa jirullee jira arcaa jechuudha. Kanaaf isa qabannee jirru yeroo hundumaa yaa Waaqayyo akka jecha keetii naaf haa ta'u giftiin keenya maaramiin kan jette ayyaanni Waaqayyo gatii irra jiruudhaaf nuyis immoo ayyaanna baabilee akaakilee keenya akka nurra oolee bulu isa qabanne isa Waaqayyo nuu kenne galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha waan baay'ee arguu dandeenya. Egaa yamaatii Waaqayyo sila barumsi kun kutaa adda addaallee baay'ee of keessaa qaba tokko tokkoonsaa qulqulloonni karaa jirre irra deeman barattoonni Kiristoos karaa jirri irra deeman dhuga ba'oonni karaa jirri irra deemanii fi akka Waaqayyo jedhee sanatti jiraaf maal akka inni ta'e fedhii isaanii jecha Waaqayyo wajjin gocha Waaqayyo wajjin akkam akka deemsisan kan irratti illee ilaallu ture garuu yeroo nu daangeessa kanaafuu yeroo biraallee itti deebinaa garuu jireenya keenya keessatti hundumti keenya Waaqayyo akka jedhe haa ta'u hin dhiphatinaa. Dhiphannee waan daballu jireenya keenya keessatti hin jiru yaaduun baay'ee gaariidha yoo kana goone kana ta'a yoo kana goone kana ta'a jennee jireenya dhuunfaa keenyaan maatii kan qabnu akka maatii keenyaatti ijoollee kan horanne akka ijoolleetti akka biyyaatti akka sabaattis walitti dhufnee mari'achuun baay'ee barbaachisaadha yaaduun garuu inni kun nu dhiphisuu immoo hin qabu jechuudha. Dhiphinni humna suma qabnu iyyuu sana nu jalaa balleessa gatii ta'edhaaf. Yaada gaarii suma qabnu iyyuu nu jalaa balleessa gatii ta'edhaaf akka eenyu jedhee haa ta'u akka eenyu jedhee haa ta'u akka Waaqayyo jedhee nuuf haa ta'u maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Waaqaan nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u abbaan keenya akka gaariitti macaafa qulqulluu keessaa caqasanii nu barsiisanii Waaqayyoo sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu Waaqayyoo hunduma keenyaa dhaaltu mootummaa isaatii nu haa taasisu. Beena waan baay'ee dubbatanii